qaba Anbeekaa Toomaati. Aanaalee Wallagga Bahaa keessatti nageenya lammiilee eeguuf humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaaf kan federaalaa qindoominaan hojjechuu qabu jedhe Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa. Koomishinichi ibsa baaseen torbii darbe jechuunis hagayya 18 bara 2021 haleellaa hidhattoonni aanaa Kiiramuutti jiraattota irratti raawwataniin namoonni 150 ol ajjeefamuu odeeffachuusaa himeera. Akka ibsa koomishinichaatti haleellaa kana kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shaneettiin jedhudha. Waraana bilisummaa Oromoo gama isaatiin namoonni ajjeefaman milishaa naannoo Amaaraa lolaaf bobbaafaman malee namoota nagaa miti jedha. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti torbee darbe hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sabaan adda baasuun namoota 150 ol ajjeesuu jiraattotaa fi namoota kaan irraa odeeffadheeraa jedha Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa. Haleellaan kun humnoonni mootummaa guyyaa tokko dursanii naannicha gadhiisanii bahuu isaanii hordofee raawwates jedheera. Guyyoota itti aanan namoonni jiraattota keessaa walitti babahan haaloo bahuuf jecha tarkaanfii fudhataniin sabaan adda baasuun namoota biroo 60 ajjeesaniiru jedhe. Namooti ajjeefaman kunniin saba kamirraa akka tahan koomishinichi ibsine. Bulchaan godina Wallagga Bahaa amma dura yaada BBCf kennaniin waan uumame yoo ibsan hidhattoonni ABO shanii fi hidhattoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa walitti dhukaasanii uummata irrattis dhukaasa bananii jedhan. Kanaanis lubbuun namaa darbuu himan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama kaaniin ibsa baaseen kanneen ajjeefaman milishaa naannoo Amaaraa malee lammiilee nagaa miti jedheera. Milishoonni naannoo Amaaraa akkaan hidhatan poolisiin humna addaa Oromiyaa naannoo haleellaan itti raawwate gadi dhiisee bahuu guyyaa tokko booda namoota nagaa sabaan adda baasanii ajjeesuu fi manneen gubuu irratti bobba'uu ibseera. Hidhattoonni kun amma duras humnoota nageenyaa mootummaa waliin osoo hin hafin walitti dhukaasaa turuu kan hime ibsi kun lola waraana bilisummaa Oromoo waliin godhameen naannicha keessaa dhiibamanii baafamaniiru jedha. Milishoota lola irratti ajjeefaman kana akka ajjeechaa jumlaa lammiilee nagaatti dhiyeessuun ololodhaa jedheera. Ibsichi wayita ammaa qaamoleen nageenyaa mootummaa naannichatti deebi'uu hordofee haalli nageenyaa fooyya'uu kan hime Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa aanaa Kiiramuu fi aanaalee ollaa Wallagga Bahaa keessa yaaddoon nageenyaa jiraachuu himeera. Rakkoon nageenyaa sadarkaa yaaddessaa irra jiru kun babal'atee rakkoo namoomaa hamaa akka hin uumne tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu akka qabus akeekeera. Haleellaa raawwatame jedhameef ka'umsa kan ta'e humnoonni mootummaa akka bahan godhamuun akka qoratamuu fi fuulduraaf haleellaan wal fakkaataan akka hin uumamne qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa qindoominaan akka hojjetanis koomishinichi waamicha dhiyeesseera. Radio BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu kanumaanan oduu gaggabaabootti ce'a. Humnootiin TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwataniin lakkoofsi namoota buqqa'anii 500 darbu dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum himan. Haa ta'u malee deeggarsi lammiilee naannoo Affaar fi Amaaraa keessatti miidhamaniif kennamaa jiru gahaa akka hin taane himuun dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa akka taasisan guddisan waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa UN UNESCO waliin ta'uun barnoota nagaa kennuufi jedhe. Barnooti kunis bara dhufurraa kaasee dhaabbilee barnoota olaanoo filataman 6 keessatti kennama. Kunis dhaabbilee barnootaa keessatti nagaan dhabamuu furuuf yaadamee ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Afgaanistaan naannoo buufata xiyyaaraa Kaabulitti dhohiinsa mudateen namoonni 13 yoo du'an namoonni 60 miidhamanii gara hospitaalaa geeffamanii yaalamaa akka jiran Taalibaan mirkaneesse. Loltoonni galaanarraa Ameerikaa 4 haleellaa kanaan ajjeefamaniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa dhohiinsa kana kan raawwate garee hidhattoota IS ta'uu himu. Daandiin xiyyaaraa Ameerikaa keessa jiran keessa sadaffaarra kan jiru daandiin xiyyaaraa Deeltaa hojjettoota isaa talaallii COVID-19 hin fudhanne ji'aan $200 adabuuf akka jiru beeksise. Hojjettoota talaallii marsaa lamaanuu fudhatanii vaayirasichaan qabaman qofaaf kaffaltii wal'aansa fayyaa akka kennullee ibseera. Oduuleen gaggabaaboo sanuma kana. Odeessatti aanutti wayitan ce'u naannoo Tigraayitti tajaajiloonni akka ibsaa bilbila intarneetiif baankii erga adda citanii baatii 2 ta'eera.
humnoonni Tigraay waxabajjii darbe magaalaa guddoo naannichaa Maqalee to'achuun wayita himametti ture tajaajilli kunneen kan addachatan bakka tajaajiloonni kunneen hin jirretti naannichi maal keessa akka jiru baruu rakkisaa turullee BBC namoota muraasa dubbisuun jireenyi Tigraayitti maal akka fakkaatu haga tokko hubachuu danda'eera. Namoota kana ka dubbiste waa'ee lakkoo BBC Tigrinya Haannaa Zaraasiyoon waliin turtii gabaabaa godheen ture. Gaaffiin koo jalqabaa bakka bilbilaaf intarneetiin hin jirretti akkamiin namoota kana dubbisuu dandeesse akka jedhu ture. እኔ ያናገርኳቸው ሰዎች በሁለት መንገድ ነው ያገኘኋቸው አንዳንዶቹ አኒ ነሞታን ዱብሴ ከራ ለማኒን አርገደ ገሪን ኢሳኒ መቀሌራ ኪሎ ሜትር ሶዶም ፈጋቴ ከን አርገምቱ በከ ዳንጋ አፋር ረጅርቱ ሚላዛት ጀደምቱ ኔትወርክ ናኑ አፋር ዋን ሆጀቱ bilbilu ወይታ አች ደማን አርገደ ዱብሴ ገሪን ኢሳኒ አሞ ከራ ሆጀቶ ተዳብሌ ኢድላ አዱኛ ቶኮ ቶኮ መቀሌ ኬሰ ጅረኒ ጋፊ ኮ ኤርጌን ሆጀቶኒ ኩን ነሞታኑፍ ጋፈታኒ ገረ ዋጅራሳኒ ዮዴቤን interneetii waan qabaniif deebii isaanii nuuf ergan haala kanaanin haga tokko maaltu ta'aa jira kan jedhu hubachuuf kan hin yaale waan namootni nuti dubbisnee kun nutti himan kana garuu bilbilis ta'e interneetiin guutummaatti waan hin jirreef bifa walaba ta'een mirkaneeffachuu hin dandeenyu ኢንፎርሜሽን በኢንዲፔንደንት በሆነ ወይ መረጋገጥ ግን አልቻልንም ማለት ነው። አየ ምን namoonni dubbifti maal sitti man jireenyi maal fakkaata maal nyaachaa jiru akkamiin jiraatu Maqalee keessa jireenyi maal fakkaata አስተያየት የሰጡን ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ akka namootni yaada kennan jedhanitti yoo ta'e baankiin cufaadha haa ta'u malee namoonni baankii keessa maallaqa qaban dabtara isaanii qabatanii dhaqanii ji'atti birrii 2000 baafachuu danda'u maallaqni haaraan siif ergamu garuu siistama irratti waan hin mul'isneef fudhachuu hin dandeessu kanaaf namootni muraasni maallaqa ni argatu firaafi maatiif waliif qoodanii jiraatu hojiin hin jiru keessaa'u hojiileen humna elektirikii fi intarneetii barbaadan guutummaatti hin jiran kanaaf maallaqnis salphaatti hin argamu jireenyi guutummaatti qoraanii fi cilee yookaan kasala irratti kan hundaa'edha jechuudha kanaafis gatiin qoraanii fi kasalaa dabaleera daballiin gatiin guddaan kan mul'ate garuu zayita nyaataa irratti jedhu litiriin tokko birrii 500tti gurguramaa jiraachuu natti himaniiru manneen nyaataa darbee hojjetanis gatii dabalanii jiru gatiin nyaataa dabaluu fi birriin dhabamuun wal qabate namoonni wal gargaaraa akka jiran kan nutti himte dubartiin dubbisne tokko namootni waan nyaatan dhabanii rakkatan akka jiranis himti ittoo dhabanii namoonni buddeen gogaa nyaatan akka jiran buddeen walakkaa nyaatanii namoonni bulan akka jiran namni nyaata dhabee mana isaa keessatti du'ee argame oduu jedhu akka hin dhageenye sodaa qabaachuu himti namni dubbisne biroo Filimoon jedhamu sababa hanqinni nyaataa fi maallaqaa jiruuf magaalittii keessatti lakkoofsi namoota kadhatanii heddummachuus nutti himeera ከተማዋ ላይ ብዙ የለማኝ ቁጥር እንዳለ ያነሳል egaa nyaataan alatti jireenya guyyuu keessatti namni wal qunnamuu qaba akkanaan jettetti ibsaan hin jiru intarneetiin hin jiru bilbilli hin jiru namni akkamitti wal qunnamaa jira namoonni dubbiste maal sitti man አምስት ሰዎች ናቸው እንግዲህ አክሰስ ለማድረግ ይሞ namoonni shanan kan ani dubbisuuf yaale shananuu waan wal fakkaataa natti himan namoonni haala lama yookiin sadiin wal argu tokko beellamaan namoonni tokkicha wal argan gaaf akkanaa iddoo akkanaatti wal agarraa jedhanii wal beellamanii wal argu karaan biraa fakkeenyaaf namni Filimoon jedhamu akka nutti himetti kaaffee akka wiirtuu odeeffannootti adda baafatan qabu achi deemanii ergaa waliif kaa'u namoota Tigraayin ala jiran quunnamuuf ammoo bakka duraan siin jedhe Milaazaat jedhamtu daangaa Affaar jirtu deemu achi gahanii neetworkii argachuuf guyyaa guutuu kan oolan jiru kan dhabanii deebi'anis jiru fakkeenyaaf namni Daawit jedhamu nuti quunnamne obboleessa isaa biyya alaa jiru quunnamuuf guyyaa 2 deddeebi'ee guyyaa lammataa sa'aatii 8 eegeeti kan bilbilli hojjeteef sanuu nuti nagaa keenyaa hin yaadda'inaa waliin jechuuf malee waan biraa haasoof neetworkiin laafaa ta'uu nutti himeera namoonni hedduun guyyuu garasitti akka imalan namoonni hedduun lafa ol ka'aatti baanii bilbila yaalaa akka oolanis nutti himeera ስልክ በመሞከር ምናምን እንደሚያሳልፍ ነግረውናል ማለት ነው egaa akka manatti himtetti namni bilbilaalee bilbilachuudhaaf magaala keessa bahuun hin jira magaala tokko gara magaala biraa deemuun hin jira magaaluma keessa ammoo wal arguun hin jira namni akkamittiin walii gaddeema geejjibni maaltu jira magaala keessa akkamittiin socho'a namni ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ ይቻላል አሁን bakka tokko bakka kaanitti socho'uun ni danda'ama sochiin sa'aatiin daangeffame ture amma hin jiru rakkoon jiru kan geejjibaati kun ammoo boba'aan waan hin jirreef yoo jiraates baay'ee qaaliidha litiriin tokko birrii 200
hanga 500tti gurgurama. Namootni bilbila bilbiluuf magaalaa bahan kanneen konkolaataa qabanii fi baankii keessaa maallaqa qabanidha. Namni kaan badaa hin socho'u. Ergaa yoo qabaate warra deemanitti ergata. Magaalaa keessa namni hedduun maallaqa waan hin qabneef geejiban fayyadamu. Geejibnis sababa boba'aan hin jirreef akka garaa miti. Taaksii fi baajaajiin hedduun dhaabbatanii mul'atu. Namoonni Aksuum, Shiree, Addigiraat gahanii deebi'an jiraachuu dhageenyeerra. Rakkoon nageenyaa hin jiru. Poolisii fi tiraafikiinis caasaan isaa waan diigameef hin jiru. Kanaaf namni hanga danda'e nageenya isaa eeggataadhuma jiraachaa jira jechuudha. የራሱን ደህንነት እየጠበቀ የሚኖርበት አጋጣሚ ነው ያለው ማለት ነው። ሀና ወደ ሰሸቴፍ ናንገለቴ ፈዳ ወዱማ ከናን ወልቀበቱ ናኑ ትግራይ ቡልቻ ከጅሩ ቲፒኤልኤፍ ተያዝሎ ተኩናን አዳኩቱን ኡመተ ትግራይ ጅልቤፈቺሱፍ ያላ ጅራጀቹን ሞቱማ ፌደራል አኮመተ አማን ከናን ሰበቦተ ተጃጅሎኒ ኩኒን ኡጉረመኒፍ ትግራይ ከሰቲ ነሞኒ ሚሊዮን ተኮቲ ሰቀን ፊጤ ቤላፍ ሳተለሙ ረጋሃኒ ሮጀደ ቲፒኤልኤፍ ሐዋስኒ የደለዱኛ ሚኒስትር ሙሚያ አብይ አህመድ ኡጉረ ከና አከካሱ ተርካንፊ ከበተማ ፉደቹ ዳቡ ሳቲኒስ ኮመቴራ ሞቱማ ፌደራል ገመካኒን ቲፒኤልኤፍ ዱካሰ ዳቡ ዋንዲደፍ ተጃጅሎታ አርደጭተን ሱපኒ ዴቢሱን ረክሳ ተው ሂማ ገመካኒን ጉያ ሀራ ሚዲያሌፍ ኢብሳ ከኪንን ዱቢምቱን ዋጅራ ሚኒስትር ሙሚያ ኢትዮጵያ ብለኔ ስዩም ትግራይ ደገርሰነ ሞማት ደበለታን ዲኤስሲን አከቦባ አፊ ማለቃ ቀቀባ ጅራቹ ይመኒሩ As of yesterday, August 25, 2000. Hanga kaleessa hagayya 25,2021tti konkolaataawwan fe'umsaa 457 gara naannoo Tigraay bobbaafamanii jiru. Kana keessaa 318 achi gahuun isaanii mirkanaa'eera. Meeshaaleen nyaataa fi nyaata hin ta'in galteewwan hojii qonnaa fi boba'aan wantoota dhaabbilee 20 ta'an gargaarsa gochaa jiraniin gara naannichaa geeffamanidha. Adoolessa 14 fi hagayya 14 gidduutti birriin miliyoona 59 ol yookaan doolaara miliyoona 1 kan caalu dhaabbilee kanaan garasitti dabarfameera. Dhiyeessiiwwan qonnaa sanyii fi xaa'os itti fufee jira. Fertilizers included has also continued. ጡሙር ራቲ ወለሎፊ የደሎ አርቲስቶታ ቤከሙ አከ ቀመር ዩሱፍ ታደለ ገመቹ ፊ አጫሉ እንዴሳፍ ከጉማች አርቲስት ስሜቱፋ ኬሱማ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ሀር አቱሬ የዋማ አሜሪካ ከጅራቱ ስሜን ገነተ ኩልድራ ካጄፈሚ አርቲስት አጫሉ እንዴሳፍ ሄሪያዳ አጫሉ ወሊን አከሚን አከበል በረን ዮ ኢብሱ ወሊቱ jalqabinan beeka garuu immoo guyyaa tokko ergan isa baree ta'e guyyaa tokko booda akka tasaa sagantaa maatii kiyyaa tokko irratti cidha wayiitu jira ture andotti cidha irratti akka inni wallituu fi namni Geetaachoo Margaa jedhamu mucaa kana fidee dhufe mucaan kun akka isaabaatti wallisee waltajjii sana gubbaa jiru tuutti to'atee gaafan arguun namni kun akka nama guddaa ta'u akka abdii artii Oromoo qofa ta'uun ta'een abdii Oromoo akka inni ta'u gaafa sanan hubadhe. Mucaa kana faana caalatti hariiroo horanne turuma kanaan jiru jidduudhaan qabamee sababuma Oromummaa isaatiif gara Karchalleetti darbatamee achi waggaa kan ture gaafa ba'u kallattumaan na bira dhufe. Gaafa na bira dhufe sirboota 8 hojjetee dhufe. Boota warra akka dhiichisifoollee kee birraan bareetee ganni ga'ee warra akka sanyii mootii warra akka baddeessaa lagaa kittuutti maamuranii jedhan kana anitti dabalee albeema guutuu goonee albeemni kun milkaa'ee Acaaluun wallisaa beekamaa ta'ee jechuudha. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guutummaa odeessa simeetufaa waahila koo Hamzaa Hussein wajjin taasisee fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo irraa argachuu dandeessu. Sagantaan keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo ka galgala kanaa kanuma bor sagantaa biraan walitti deebina. Horaa bulaa.